Hulaan galaanaa addunyaa kanarratti hulaa biyya tokko qabeenya qabdu gabaa addunyaatiif ittiin dhiyeessituu fi kan hin qabne immoo gabaa addunyaarraa bittee lammiilee isiitiif ittiin galchitu yoo ta'u, yoo balbala kan hin qabaanne immoo baasii guddaaf kan itti saaxilamtu darbeesii rakkoon nageenyaas kan isii mudatu ta'uu isaatiin haalaan barbaachisaadha. Kanumarraa ka'uudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed rakkoo kanaa fi fala waaraa barbaaduun biyyaa fi dhaloonni hegereetis dhiibbaa gama kanaan dhufuu malu jalaa bilisa ta'eetiin rakkoo kanattis xumura gochuudhaaf carraaqqiin taasisan arra gama firii godhachuutti dhiyaatee jira. Dhimmicha ilaalchisee AMN sagalee dhalootaa waliin turtii kan taasisan Yuunivarsiitii Siivil Sarviizii Itoophiyaatti barsiisaa fi hayyuun bulchiinsaa fi imaammataa Dr. Kabbadaa Gannatii biyyi ulaa galaanaa hin qabne fedhii biyya biraa irratti kan rarraate waldhabbiin tokko biyya sana wajjin kan dhufu yoo ta'e balbalichi cufamuudhaan dinagdee biyyattii miidhuu danda'a jedhanii jiru. Kan balbala galaanaa kan qabu waa hedduu qaba. Kan gaafa istirateejikalii iddoon ati qabdu gadi bu'a jechuudha. Balbala galaanaa qabdu yoo ta'e. Ikoonomiikalii dinagdeen kee hirkataa ta'a. Fedha kan biraa irratti hirkata jechuudha. Otoo ofiin murteessitee otoo raawwachuu dandeessu yoo tokko ka'ee balbala isaa cufate dinagdeen kee hin cufama jechuudha. Seerri addunyaa gaafii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf gaafatte ifatti deeggaru jiraachuu kan kaasan Dr. Kabbadaan qaamoleen misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaa hin barbaanne gaaficha ukkaamsuudhaaf yaaliin godhan tasumaa kan hin milkoofne ta'ullee himanii jiru. Bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti waliigaltee akka addunyaatti seera ta'ee ba'e. Maal seerichi kan jedhu? Biyya ulaa galaanaa hin qabaanne ulaa galaanaa argachuudhaaf mirga akka isheen qabduuf isa kana immoo gama tokkoon baasii isaa xiqqeessaa fi dinagdee isaa ariifachiisa. Soo mirga akkasii akka qabdu kana qofa otoo hin taane dooniin ishee alaabaa ishee mirmirsuu akka dandeessu qabeenya galaana sanarra deemuu duwwaa miti qabeenya galaanicha keessaaf fayyadamuu akka dandeessu birmaddummaa ishee tikfachuu akka dandeessu seerri ba'ee jira jechuudha. Imaammanni alaa Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin misoomuudhaa fi dursa kan kennu ta'uudhaa fi biyyattiin qabeenya uumamaa bishaan qulqulluu fi kanneen biroo waliin qooddachaa jiraattus gumaata gaarii kana kanneen hubachuu dadhabanii fi guuza dabaa diidaa yaammachaatii turanii deemsi isaanii kan hin milkoofneef ta'uu himanii jiru. Akkamittiin biyya ollaa wajjiniin akka jiraannu heera mootummaa keenyarra jira. Bifa walii wajjiniin misoomuu walii wajjiniin guddachuutiin bifa kennanii fudhachuutiin walii wajjiniin jiraanna. Misoomni ollaa keenya misooma keenya nageenyi isaanii nageenya keenya jedhee uummata biyya ollaatii yommaa isaan godaanan simatee keessummeessaa jira. Biyyoota kanaa wajjiniin carraan jiru walii wajjiniin nagaadhaan jiraachuudhaan mirga namaa tutuun darbiin karaatiin mirga kee gaafachuu dandeessu. Kanarra kan darbee dhufu otoo ta'e immoo addunyaan kamiyyuu kan hin keessummeessine ta'uusaa seerri addunyaa ifatti kaa'ee jira jechuudha. Gaaffii haqaa seera addunyaa tumameen deeggarame balbala galaanaa argachuudhaaf Itoophiyaan kaaftee fi waliigaltee Somaaliilaand wajjin mallatteessiteen rakkoon Soomaaliyaan wal qabateetii ture jaarsummaa Turkiyyeen waliigaltee Ankaaraatiin xumura argatee jira.